BBC تقرنيا دحر إسرادة أي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yoo malee dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya amjal qaba. Namoonni waraan kaaba deemaa jiru miidhaman maal barbaadu? They want their means of livelihood. Jiruu fi jireenyi isaanii durii akka deebi'u barbaadu. Waan dhaban hundaaf beenya barbaadu. Waan miseensa maatii isaanii quunname dhugaa isaa baruu barbaadu. Labsii yeroo muddamaa kalee labsameen booda yaadi namoota maani? Labsiin kuni bu'aa hedduu akka qabutu natti mul'ata jechuudha. Gumaata jeeyyaatu ani guma mariin harkaa baatee makiinaa hararra dhorkuu dadhaban labsii akkana labsan muuxannoo qabnu. Waraani kaabaa erga eegalee arraa wagga tokko guute. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Diin yookiin nyaap kennaa dhiiga fi lafa kennan awwaallee irraannaa jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad guyyaarraa erga waraanii kaaba Itoophiyaatti eegalee wagga tokko guutee yaadatame. Lol kanaaf sababii ijoo garaagaraa jiraatullee ifaatti lolii akka eegalka godhu garuu sababa humnoonni TPLF buufata waraana Itoophiyaa maqalee jiru haleel. TPLF yeroos haleela nurraatti raawwatuuf hedduu dursinee qolachuu fi tarkaanfii fudhannee jechuun ibsa. Ministeerri muummee Abiy kakalee bulchiinsa isaanii labsii yeroo muddamaa labsee ለሚሊዮን raayyaa ittisa biyya deeggaruuf hiriiraan irdeebiin yaamichi dhiyeesse. አሁን ደግሞ ይበልጡኑ ጉድጓድ በጥልቀት እየቆፈረ ይገኛል. አመሞ ኢትማ ቦለ ገዲ ፈጌሴ ቆታ ጅራ ቦለ ገዲ ፈጌሴ ቆታ ጅሩ ዲኒ ከን ተዋለሙ መሌ ከን ኢትዮጵያን ትጅግዱምቲ ዲና ከነ ዲገ ኬኛን ለፈ ኬኛን አዋሌ ከበጃፊ አላባ ኢትዮጵያ ወልካፍና አከስመስ ዲኖተ ኢትዮጵያ በር እንደገነ ኒ ሰልጵስነ መሌ ኢትዮጵያን ሰልጳቱ በድንገሬ ባንዳ ኢትዮጵያ አምሌ ጨብሱዳፍ ቢተሜ ኑረት raawwatamaa jiruu fi kanneen duuba isaa utuban tokkummaadhaan kan injifannu ta'u aarsaa keenyaan biyya tufuftu malee kan diigamtu akka hin taane addunyaadhaaf mirkaneessuudhaaf carraa biraa arganneerra akkuma abbootii keenya aarsaadhaan tokko taane Itoophiyaa itti fufsiifna hanga Itoophiyaan nagaa taatutti tokko tokkoon lammii Itoophiyaas anis waraana biyya kanaati jedhee raayyaa isaa waliin hiriiruun yeroon diinatti qaanessinu ammadha. እያወገዘ እየኮነነ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን እየቆመ ጠላትን እናሳፍርበት ጊዜው አሁን ነው። Gamkaaniin itamajjishoomi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Jeneraal Biraanoo Juulan badii qolachuu fi hunduu ka'uu qabaa jechuun hima. Kanaanach naannoleen saamaman lammiileen immoo du'a baqaa fi daraaraaf saaxilamuu jechuun himuun isaanii gabaafame jira. Lol naannoo Tigraayitti waggaa darbe jalqabee waxabajjii dabree gara Affaariif Amaaraatti ce'anii lammiileen 1000 lakkaa'aman du'anii jiran. 100,000 lakkaa'aman immoo beelan yoo saaxilaman 2,500,000 ol immoo qaa isaaniirra buqqaanii jiran. Akiiwwan ibseetti lammiilee 1,700,000 caalan deeggarsa nyaata barbaadan. Biyyoonni gurguddoon addunyaa lolii dhaabbatee mariin akka furamuu waamichi taasisaa turan ammallee hin milkoofne. Xumur torbaan dabree TPLF magaalota Amaaraa to'achuun gabaafama. Hordofee immoo mootummaan federaalaa humna waraana qofaan hin furamuu jechuun lammiileen isaanii meeshaa qabaniin biyya aksisan waamichi dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Qood fudhatoonni waraan Tigraay yakka waraanaa fi yakka namooma raawwatan jedhu gabaasni haaraan arba'e. Gabaasni Komishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaa fi Waajjirri Mirgoota Namooma UN waliin ta'uun qorannoo taasisaniin booda ba'e kunin yakki waraana raawwatamuu raagaa argadhee jedha. Waayilii keenya Abtaamuu Xibaabuu ka ibsa irratti argamee bakkeewwan qorannoon taasifamee fi argannoowwan qorannichaa nuuf ibsa. Galatoomii asli dhaabbilee lamaan gabaasa kana qindeessuudhaaf naannoo Tigraay iddoowwan garaagaraa kan akka magaalaa Maqalee, Baha Tigraay, Kibba Baha Tigraay, Kibba Tigraay, Lixa Tigraay fi iddoowwan biroo deemuudhaan namootaaf gaaffii deebii taasisuu isaanii akkasumas naannoo Amaaraa magaalota akka Bahar Daar fi Gondar akkasumas iddoowwan garaagaraa daawwachuudhaan kan gabaasicha irratti himame. Gareen qorannoo bobba'e kun waliigalatti namoota 269 akka haasofsiise. Namoonni kunneen immoo miidhamtoota namoota ijaan argan yookaan immoo taajjaban akkasumas immoo maddoota odeeffannoo biroo akka ta'anis himameera. Kana malees immoo aangoota mootummaa sadarkaa federaalaa fi naannolee jiran bakka bu'oota dhaabbilee idil addunyaa fi ogeeyyii fayyaa dabalatee qaamolee biroo waliinis mariin taasifamuu isaatii kan himame. Habtaamuu qabiyyeen ijoon qorannoo kana maali?
Iyyan qabiyyan ijoon haleellaawwan lammiilee nagaa irratti raawwataman ajjeechaawwan seermalee dararaa haleellaa saalaa hidhaa seermalee mancaatii qabeenyaa fi akkasumas buqqaatii namootaa raawwataman of keessatti qabateeti kan jiru. Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataman wajjin wal qabatee raayyaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa fi akkasumas immoo humnoonni Tigraay namoota nagaa manneen jireenyaa manneen barnootaa hospitaalotaa fi iddoowwan amantaa kallattiidhaan haleelaniiru yookaan immoo haleellaa duuchaa yookaan indiskiriimineet attaakii jedhamu jechuudha. Namoota nagaa fi mancaatii qabeenyaa qaqqabsiise raawwachuu isaanii wantoonni agarsiisan ni jiru jechuudha. Gabaasni kun himeeti kan jiru. Akka fakkeenyaatti immoo sadaasa 28 bara 2020 tabba to'annoo raayyaa biyyaa jala jirurraa dhukaasa dhukaafameen magaalaa Maqalee keessatti yoo xiqqaate lammiileen 29 ajjeefamanii fi yoo xiqqaate 34 kan ta'an immoo madaa'uu isaaniiti kan himame gabaasicha keessatti. Gama biraatiin gabaasa kana keessatti kan hammatame dhimmi tokko haleellaa saalaati. Keessattuu dirqisa isaanii gudeeduu fi haleellaawwan saalaa biroon hamilee miidhamtootaa cabsuudhaaf faayidaarra oolaniiru jedha gabaasichi jechuudha. Miidhamtoota haleellaa saalaa dubartoota 30 ta'an waliin deebii taasisuu isaanii kunneen keessaa immoo walakkaa kan ta'an gareedhaan haleellaan saalaa irratti raawwatamuu isaatiis gabaasicha irratti himameeti kan jiru. Dhimma kana irratti yaada komishinar olaanaa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa dhageenya. Various acts of sexual and gender-based violence including rape, gang rape, kanneen waraana kaaba Itoophiyaa keessa qooda fudhatan hundaan gocha haleellaa saalaa garaagaraa gudeeddii gareen raawwate beekaatti yaadanii namatti HIV dabarsuu dabalatee raawwateera. Shamarranii fi dubartoonni miseensonni maatii isaanii gama Tigraay lolan waraana Eertiraan irratti xiyyeeffatameera. Haaluma wal fakkaatuun haadholiin warraa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa immoo humnoota Tigraayin haleellaan saalaa irratti raawwate. Were similarly targeted by the Tigrayan forces for sexual and gender-based violence. Ibs waloo qondaaltonni lamaan kennaniin booda addaatti ibsa baastee Komishinariin UN Michelle Bachelet waraanni faayidaa hin qabne jechuun kun akka dhaabbatu waamicha dhiyeessite. Gudeedii TPLF naannoo Amaaraa keessa raawwate kan eeran yoo ta'u labsii yeroo muddamaa kalee labsameen yaaduu akka qabdu ibsite. Kanneen lol kanaan miidhaman garee qorannoo taasisaniit waan himan akkanaan ibsite. They want their means of livelihood restored. Jiruu fi jireenyi isaanii durii akka deebi'u barbaadu. Manneen jalaa jijjigee fi waan dhaban hundaaf beenyaa barbaadu. Waan miseensa maatii isaanii quunname dhugaasaa baruu barbaadu. Kanneen waraana keessa qooda fudhatan badii raawwataniif beekamtii akka kennan akkasumas kanneen badii dalagan seeratti akka dhiyaatan fedhu. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen biyyattii qorannoo eegaluu fi dhimmicha mana murtiitti akka dhiyeessaa jiran nuuf mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee rakkoon iftoomina dhabuu ni jira. Qorannoon gama dhaabbilee Itoophiyaan taasifamu hamma bal'ina badii raawwateera jennee adda baafne gahuu dhabuun isaa nu yaaddesseera. Yoo dhaabbileen biyyattii kana gochuu hin dandeenye akka filmaataatti gama sadarkaa idila addunyaan qorannoon walabaa akka taasifamu itti yaadamuu qaba. An international independent investigative mechanism should be considered. Dhaggeeffatooteen amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaan dhageessisaa jalqabaanii mani maree naannoo kibbaa filannoo dhiyeen kanaanii naannoon haaraan hundaa'ee fi guyyaa irraa aangoo dabarsee kenna. Naannoon Itoophiyaa 11ffaa kunin naannoo lixa kibba Itoophiyaa jedhama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee arirra eegalee waraqaa eenyummaa haaraa kennuu dhaabe. Kun sabab nageen bikees jiruun walqabatee akka ta'e bulchiinsi magaalichaa ibsa. Garuu kanneen jiraata ta'anii waraqaa eenyummaa hin qabnee fi addaatti yeroof hin kennamaa jedhan. Gaafa Afrikaatti jilii adda Ameerikaa Jeffrey Feltman gaaf kamisaa gara Itoophiyaatti akka imalan ministeerri dhimma alaa US waabeffachuun AFP'n gabaase. Kaayyoon isaanii lolii karaa nagaan akka furamuu jedhan. Gamtaan Afrikaa lolii Itoophiyaa keessatti hammaatee akkis yaaddessee ibsa. Durtaanii Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad qaamoleen hunduu karaa nagaa furuun akka carraaqii taasisan waamicha dhiyeesse. Haalli nageen Itoophiyaa keessaa hammaatee ka jedhan Ameerikaa fi Raashiyaan lammiileen isaanii gara Itoophiyaa kinimallee akeekachiisan. Ameerikaan lammiileen isii Itoophiyaa jiran alba'uu fi akka roorsan dhaamte jirti.
Sarbamni mirgoota namoomaa kaaba Itoophiyaatti raawwatamee jedhamee kabaatee dabraniif qoratamaa ture arrifoom qorannoon Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomaniin taasifame yakki waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuu hin oolle jedhe. Badii raawwatee fi qaamoleen waraan keessatti hirmaatan hundi qooda fudhachuu ibsa. Gamkaaniin qaamoleen kunneen qorannoo kanirraatti deebii isaanii kennanii jiru. Maal jedhanii ammayyuu taanatti nutti himu. Mootummaan Itoophiyaa deebii kenneen qorannoo ba'e keessa waan fudhatu akka qabu komiillee akka qabu ibse. Ministeerri Muummee Abiy Ahmad ibsa baasaniin gabaasicha gariin kan itti waliin galle ta'ullee ni simanna beekamtis ni kenninaaf jedhaniiru. Gabaasichi himannaawwan bu'uura malee mootummaa Itoophiyaa irratti ka'aa turan dogoggora ta'uu kan saaxiledha jechuun ibsaniiru. Qorannichi duguggaan sanyii raawwatameera akkasumas beella akka meeshaa waraanaatti faayidaarra ooleera gabaasa jedhu soba ta'uu kan saaxiledha jedhaniiru. Dabalataan badii TPLF kan saaxiledha kan jedhan Ministeerri Muummee Abiy badii loltoota Itoophiyaa fi kaaniin raawwatame qorannoon kun galmeesseera jechuun beekamtii kennaniiru. Kana dura mootummaan Itoophiyaa qorannoon kun badii TPLF naannoo Amaaraa fi Afaar keessa raawwate hin ammanne jechuun komii ibseera. TPLF immoo durumaa adeemsa qorannoo kana komataa ture. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Radaa qorannoon waloo kun bakka badii raawwate jedhan hunda kan hammate miti dabalataan Komishiniin Itoophiyaa walaba miti jechuun ibsan. Gama kaaniin mootummaan Eertiraa ibsa baaseen Komishiniin Itoophiyaa durumaa jibba Eertiraa qaba jechuun himatanii qabiyyee fi maloota qorannoo irratti gaaffii akka qaban Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibseera. Eertiraan irra deddeebiin himannaa irratti ka'aa ture balaaleffataa turte. Gareen mirga namoomaa yeroo dheeraaf qorannoon idil addunyaa walabaa ta'e akka taasifamu waamicha taasisaa ture Human Rights Watch ammallee waamicha wal fakkaataa taasise. Gaanfa Afrikaatti daayirektarii dhaabbatichaa Laatishaa Baader akkuma UN ibse dararaan ammallee naannolee Itoophiyaa sadiitti waan itti fufeef hawaasni idil addunyaa qorannoon walabaa idil addunyaa akka taasifamu gochuu qaba jechuun ibsaniiru. Kalee mani maree ministeerota Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ajajaaf turu labse. Labsiin kun yeroo kaabbiyyattiitti waraanii hammaatetti kabaayee fi erga ministeerri muummee aangootti dhufe labsi jalqabaa bulchiisisaatiin labsame. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guteerez hammaachaa deemu waraana Itoophiyaa fi labsii muddamaa labsamuun yaaddaa'u ibsa. Labsi kana jiraatonni naannoo Oromiyaa kan mootummaan naannichaa akka baanii TPLF lolaniif waamichi dhiyeesse akkasumas qondala kafaa obbo Xuruuna Gamtaa yaada isaanii gaafan. Labsiin akkasii biyya Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane biyyuma kamiyyuu yeroo rakkoon hatattamaa muddatu ni labsama. Haala amma biyyi keenya keessa galtee jirtu kana bu'uura godhannee yeroo ilaallu labsiin kun bu'aa hedduu akka qabutu natti mul'ata jechuudha akka nama dhuunfaa tokkotti. Fakkeenyaaf akkuma beeknu mootummaan wayyaanee yookaan immoo mootummaan TPLF waan inni gaggeessaa ture waanuma nama kamii fuuldura jiru waanuma beekamu. Egaa yeroo sanatti jarri kun shira gaggeeffamaa ture waanuma beeknu waan ta'eef labsiin akkasii kun egaa neetwoorkii jarri kun qaban yookaan immoo tumsa karaa garagaraa jara kanaaf godhamuu danda'u to'achuuf mootummaadhaaf carraa kenna jedhee yaada. Furmaata yaadu ani guma mariin harkaa baatee makiinaa karaarra dhorkuu dadhaban labsii akkana labsan muuxannoo qabnu dhiibbaa ni qabaata. Maaliif uummanni yeroo ammaan tana odeeffannoo gara mootummaatiin dabaltu shakkaa waan jiru deemee miidiyaalee barbaaddatee odeeffannoo irraa dhagoo barbaadu. Garuu sana kan goone labsiin kun ni uggura. Gara biraatiin ammas daldala uummanni silaa dalagatu irratti illee dhiibbaa qabaata kun waan ifaati. Naannoo Booranaa kanatti naannoo Gujii kanatti Wallagga kana keessa Beenishaangul Gumuz keessa labsii yeroo muddamaa jara turanii yookaan immoo koomaandi poost isa jedhamu jala ture. Kanaaf amma kana bu'aa hin argamsiifne. Tokkoffaa barfateera lammaffaa immoo barbaachisummaa isaayyuu irra darbeera. Yeroo kana keessa labsii yeroo muddamaa kana utuu hin ta'iniin kan barbaachisu warra muufatanii jiran paartiidhaanis haa ta'u dhuunfaadhaanis muufatanii mootummaa kana jibba irratti agarsiisaa jiran. Keessumaa immoo warra qawwee baatanii jiran kottaa ni mari'annaa kan jedhu eegaa ture. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataanii feesbuukiin barreeffama ministeera muummee Abiy Ahmad guyyaa dheengaddaa lammiileen biyyattii kaanii TPLF akka awwaalan barreessee balleesse. Dhaabbatichi BBC'tti himeetti himaamat okkar kaasuu jedhu dubbiin kunin. Dhaggeeffattoonni
Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa duul torbaanitti galan waggaa torba yaadu hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Asli Gilgalooti ak borii isaatti akkana nagaa waaqaa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.